Harka fuunee dhaggeeffattoota miidiyaa OMS oduu har'aaf qopheeffanne gurraan isin geenna oduu waliin an seenessaa morkamaati hamma xumura oduu keenyaatti akka turtiin waliin taasiftan gamanumaan isin yaadachiifna. Ittaanaan diivizhinii opereeshinii addunyaa USA poolisii federaalaa daawwatan. Ittaanaan diivizhinii opereeshinii addunyaa USA FBI Raymond Duudaa fi Itoophiyaatti dhimma raawwachiisuun mootummaa Ameerikaa Ambaasaadar Tireesii Anjaakobsan waajjira olaanaa poolisii federaalaatti daawwannaa hojii taasisan. Koomishinii poolisii federaalaa Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el hojiilee riifoormii waggoottan arfan darbanitti hojjetaman irratti ibsa taasisaniiru. Ittaanaan diivizhinii opereeshinii addunyaa USA FBI Raymond Duudaan FBI yakkoota daangaa ce'an kanneen akka daddabarsa namaa seeraan alaa fi shororkeessummaa ittisuu irratti poolisii federaalaa Itoophiyaa waliin tumsan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Tumsichi cimsanii kan itti fufan ta'uu kaasaniiru. Dabalataanis FBI poolisii federaalaa Itoophiyaaf ijaarsa dandeettii irratti deeggarsa taasisuu fi dipaartimentii forensiikii meeshaaleen deeggaruuf waadaa seenuu ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Dhaabbileen lameen gara fuulduraatti hariiroo isaanii daraan cimsuun dhimma nageenya irratti waliin hojjechuuf waliigaluus ibsameera. Jilli Daayireektara olaanaa Eejensii Nageenya Odeeffannoo Soomaaliyaan durfamu magaalaa Finfinnee galeera. Jilli Daayireektara olaanaa Eejensii Nageenya Odeeffannoo Soomaaliyaa Mahadii Mohammadiin durfamu magaalaa Finfinnee galuu tajaajila nageenya odeeffannoo biyyaalessaatti beeksise. Jilichi Itoophiyaatti guyyoota lamaaf daawwannaa hojii kan taasisu ta'uu fi turtii isaatiin dhaabbilee nageenyaa odeeffannoo ni daawwatan kan eegamu ta'uu eerameera. Jilichi shororkeessummaa ittisuuf waljijjiiraa odeeffannoo irratti dameewwan ijaarsaa dandeettii fi bobbii waloo nageenya naannawaa mirkaneessuuf taasifamuu irratti hooggantoota olaanoo tajaajila nageenya odeeffannoo biyyaalessaa waliin marii kan taasisu ta'uus ibsa tajaajilichi miidiyaaf laateen erganiin eerame. Koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Amaaraa fi Tigraay lammiilee sababa walitti bu'iinsa miidhamaniif deeggarsa birrii miiliyoona 342.4 taasisuusaa beekseera. Onkoleessa 2015 eegalee naannolee kanneenitti deeggarsi garaagaraa lammiilee sababa walitti bu'iinsaan miidhamaniif raabsamaa jiraachuu Daayireektarri hariiroo uummataa Koomishinichaa obbo Dabbabaan ibsa laataniiru. Hanga ammaatti marsaa sadiin deeggarsi garaagaraa birrii miiliyoona 342 fi 400 ol laatamuus eeraniiru. Qamadiin kuntaalli 100 fi 50 fi 627 lammiilee rakkoof saaxilaman 100 fi 3 fi 371 fi 291 raabsamuus dubbataniiru. Nyaanni badhaadhaan kuntaalli 14 fi 292 haadholii ulfaa fi daa'immaniif laatamuus eeraniiru. Tullu Boollootti manneen jireenyaa 42 baajata mana qopheessaan ijaaraman fayyadamtootaaf dabarfaman. Magaalaa Tullu Boollootti manneen jireenyaa 42 baajata mana qopheessaa magaalichaa birrii miiliyoona 13 ijaaraman fayyadamtootaaf dabarfamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira misooma magaalaa fi manneen godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Tashoomaa Tolasaa magaalota godinichaatti bara kana manneen jireenyaa 58 ijaaruun hawaasaaf dabarsuuf hojjetamaa jiraachuu eeruu gabaasaniiru. Guyyaan turizimii naannoo Oromiyaatti kabajamaa jira. Guyyaan turizimii addunyaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti yeroo 18ffaaf magaalaa Hararitti kabajamaa jiraachuu ibsame. Guyyichi walta'iinsa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi bulchiinsa godina Harargee Bahaatiin mata duree yaadama haaraa turizimii jedhuun kabajamaa jiraachuutu ibsame. Kabaji guyyaa turizimii kun guyyoota sadiif kan turu yoo ta'u, marii paanaalii eebba kitaabaa fi daawwannaan inni kabajama jedhamee eegama. Sirna kabaja kanarratti afyaa'ii caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi sadarkaa itti aanaa pirezidaantii Oromiyaatti qindeessaa kilaastira hawaasummaa obbo Abdul Hakim muluu dabalatee keessummoonni biroon argamu ragaan waajjira pirezidaantii naannichaa irraa argame ni mul'isa. Daandiin asfaaltii magaalaa Alii baasii birrii biiliyoona 200 oliin ijaarame xumurame. Piroojeektiin daandii asfaaltii konkiriitii riqicha waabee magaalaa Alii baasii birrii biiliyoona 2 oliin ijaaramee xumuramuu ibsameera. Daandichi dheerina kiiloomeetira 56.5 kan dheeratu yoo ta'u, ijaarsi isaa guutumaan guutuutti xumuramee tajaajiluuf banaa ta'uu ragaa abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa irraa argame ni mul'isa. Ijaarsi daandichaa baasii birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 100 fi miiliyoona 53,060 fi 671 dhaabbata ijaarsa Chaayinaa Communication Construction jedhamuun ijaaramuun eerameera. Baasiin ijaarsa isaa guutuutti mootummaa Itoophiyaan uwwifamuu ibsameera. Daandichi magaalota Roobee, Alii fi Waabee kan walqunnamsiisu ta'uus eerameera. Haala hariiroo daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa cimsuu danda'amu irratti mari'atame. Koomishinii investimentii Itoophiyaa lalisee nameen Itoophiyaatti Ambaasaadara Saawudii Arabiyaa Dr. Fahad Al-Humaydanii waliin haala hariiroo daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa cimsuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Deeggarsi daldalaa fi investimentii biyyoota lameenii cimsuuf waliigaluu isaanis ragaan koominikeeshinii investimentii Itoophiyaa argame ni mul'isa.
waliigalticha hordofee hawaasni idil addunyaa deeggarsa taasisuuf fedhii agarsiisaa jiru. Waliigaltee nageenya mootummaa Itoophiyaa fi Abuut gidduutti taasifame akka milkaa'u hawaasni idil addunyaa deeggarsa barbaachisu taasisuuf fedhii agarsiisaa jiraachuu ministeerri alaa beeksiseera. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Mallas Alam hojiileen hariiroo alaa fi dippiloomaasii torbee kana keessa hojjetaman ilaalchisee ibsa taasisaniiru. Hawaasni idil addunyaa waliigaltee nageenya mootummaa Itoophiyaa fi Abuut gidduutti taasifame akka milkaa'uuf deeggarsa barbaachisu taasisuu fi fedhii agarsiisaa jiraachuus ibsaniiru. Haaluma kanaan biyyoonni garaagaraa dhaabbileen idil addunyaa ardiilee fi dhaabbileen maallaqaa idil addunyaa waliigaltee nageenya mootummaa Itoophiyaa fi Abuut gidduutti taasifame kan deeggaran ta'uu ergaa dabarsaniin himuu isaanii eeraniiru. Sababa waraanaan iddoolee miidhaman deebisanii dhaabuuf tattaaffii taasifamu kan tumsan ta'uu ibsuu isaanii Ambaasaadder Mallas Alam eeraniiru. Obboristuun Itoophiyaatti bakka bu'aa dhaabbata qonnaa fi nyaataa addunyaa waliin mari'atan. Pirezidaantii naannoo kibbaa obboristuu Yirdaa'u Itoophiyaatti bakka bu'aa dhaabbata qonnaa fi nyaataa addunyaa Misisi Faraay Zimudizii waliin mari'ataniiru. Obboristuun Itoophiyaatti damee qonnaa guddisuun wabii nyaataa mirkaneessuuf dhaabbilee idil addunyaa waliin hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Misisi Faraay Zimudizii gama isaaniin dhaabbatichi Itoophiyaatti dabalatee biyyoota Afrikaa bahaa 8 wabii nyaataa mirkaneessuu fi gama qonnaan uwwisa deeggarsa taasisaa jiraachuu himuu isaanii ragaan biiroo kominikeeshinii naannichaa irraa argame ni mul'isa. Daandiiwwan ijaarsa isaanii sababoota garaagaraatiin addaan citanii turan eegalamaniiru. Daandiiwwan ijaarsa isaanii sababoota garaagaraan addaan citanii turan eegalamuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksise. Haaluma kanaan piroojeektiiwwan daandii Qaallitti Addabaabaayii Tulluu Diimtuu, daandii Marfataa Addabaabaayii Qaallitti Bulbulaa Addabaabaayii Qiliinxoo har'a eegalamaniiru. Piroojeektiin Qaallitti Tulluu Diimtuu walakkaan asfaaltii uwwifamuunii fi riqichoota sadi caasaaleen isaanii hojjetamuu isaanii gariin tajaajilaaf banaa ta'uun kan yaadatamudha. Yaa ta'uti piroojeektichi sababa faayinaansii fi rakkoo daangaa kabachiisuun ijaarsa addaan citee kan ture ta'uun ni beekama. Rakkoo faayinaansii wal qabatee uumame furuuf hanga baankiin egzimii chaayinaa liqaa gadi lakkisutti baajata mootummaarraa bifa liqaan kaffaltiin raawwatamuun hojiin isaa akka xumuramu kaabineen magaalaa Finfinnee murtoo dabarsuun ni yaadatama. Rakkooleen kunneen deeggarsa bulchiinsa magaalichaa irraa argameen furamuu isaanii ijaarsa piroojeektichaa har'a ifatti eegaleera. Piroojeektichi parsantii 56 irra kan jiru yoo ta'u hanga waxabajjii 30/2015 hojiin asfaaltii uwwisuu sadarkaa jalqabaa xumuramuun tajaajila tiraafikaaf banaa ta'a jedhamee kan eegamu ta'uu ragaan biiroo kominikeeshinii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Godina Harargee Lixaa magaalaa Galamsootti deeggarsi gamtaa Awurooppaa irraa argameen piroojeektii manneen daldalaa qarshii miliyoona 2 oliin ijaaraman eebbifamuun dargaggoota hojii dhabeeyyii 30 kennameera. Piroojeektiin namoota godaansa seeraan alaatiin biyyoota alaatti miidhaan irra gahe biyyatti deebi'aniif hojjetamee kan kenname ta'uu itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalichaa obbo Yaasin Ahmad himaniiru. Itoophiyaatti dursaa garee gamtaa Awurooppaa kan ta'an obbo Zawuduu Badhaadhaa dhaabbatichi lammiilee sababa adda addaatiin godaansa seeraan alaatiin biyyoota alaa deemanii miidhaan irra gahee biyyatti deebi'an qaamoleen isaanii biyyatti deebise waliin ta'uun akka isaan dinagdeen of utuban deeggarsa ni taasisa jedha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu ogummaa godina Harargee Lixaa obbo Phexros Indriyaas gumaacha gamtaan Awurooppaa magaalichatti taasise galateeffataniiru. Godinichatti namoonni godaansa seeraan alaa keessatti miidhaan irra gahe biyyatti deebi'an kan heddummatan ta'uu himuun dhaabbileen adda addaa waliin ta'uun carraa hojii dhaabbii fi yerootiin hojii keessa akka galan hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Dargaggoonni carraa kana argatanis hojjannee jijjiiramuuf kutannoo qabna jedhan dhaabbaticha deeggarsa taasises galateeffataniiru. Zimbaabuweetti Ambaasaadder Itoophiyaa Rashiid Muhammad ministeera dhimma alaa fi daldala alaa Zimbaabuweetti daayirektara dhimma Afrikaa Eeshiyaa Paasifikii fi Kosam Mupesii waliin mari'atan hariiroo Itoophiyaa fi Zimbaabuwee gidduu jiru haala cimsuun danda'amu irrattis mari'ataniiru. Haaluma kanaan Ambaasaadder Rashiid Itoophiyaan Zimbaabuwee waliin tumsa biyyoota lameenii fooyyessuu akka barbaaddus himaniiru. Kanaafis Ambaasaadder Rashiid walgahiin koomishinii ministeera waloo guddinaa fi bu'aa biyyoota lamaarratti xiyyeeffatu akka gaggeeffamus yaada dhiyeessaniiru. Kana malees waltajjiiwwan garaagaraa hariiroo biyyoota lamaanii daraan cimsan qopheessuun akka barbaachisus hubachiisaniiru. Gaabiraatiin Ambaasaadder Rashiid waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mallatta'e ilaalchisuun ibsa miidiyaa biyyaatiif kennaniiru. Ministeerri dhimma alaatiin odeeffame. Seeronni bahan sadarkaa rakkootti uummataa furaniin madaalamuu akka qaban ibsameera. Leenjiin hooggansaa fi ogeeyyii seeraa waajjira caffee biiroo abbaa alangaa waliigalaa fi mata duree qophii wixinee seeraa jedhu irratti walta'iinsa waajjira caffee dhaabbata Netherlands Institute for Multi-Party Democracy guyyoota 3 magaalaa Bishooftuutti kennamaa ture xumurameera. Afyaa'in ittaanaa caffee Oromiyaa obbo Eeliyaas uummata xumuramuun leenjii kanarratti ergaa dabarsaniin seerota qulqullina qaban tumuuf qophii wixinee seeraa karaa bilchina qabuu fi beekumsaan hoogganamu yoo danda'eedha jedhan. Eda'amni hojii keenyaa seeronni rakkoo uummata keenyaa hiikuun itti quufinsa uummataa mirkaneessuun akka madaalamus ibsaniiru. Milkaa'ina kanaaf ammoo qaamolee asitti argamtan heeraa fi bu'aa qabeessummaa uummataa karaa giddugala godhateen gahee keessan bahachuutu isinirra jiraata jechuun ragaan caffee Oromiyaa irraa argan ni mul'isa. Guyyaan turizimii addunyaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti kabajamaa jiraachuu
jiraachuutu ibsame. Guyyaan turizimii addunyaa bara 2015 sadarkaa naannoo Oromiyaatti yeroo 18ffaaf kabajamaa jira. Sirnichi walta'iinsa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaaf bulchiinsa godina Harargee Bahaatiin mata duree yaadama haaraa turizimii jedhuun magaalaa Hararitti kabajamaa jira. Kabaja guyyaa turizimii kun guyyoota sadiif kan itti fufu yoo ta'u, mariiwwan paanaalii eebba kitaaba holqoota Oromiyaa jedhuu fi ogeessa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti barreeffame daawwannaa arba Baabbilee ganda durii Jagol dhagaa dinqisiisoo uumamaa Baabbilee fi haroo Haramayaa kan of keessaa qabudha. Turizimiin xiyyeeffannoo ijoo mootummaa naannoo Oromiyaa shanan keessaa tokko yoo ta'u, naannolee Itoophiyaa keessaa qophummaan dhaabbata koomishinii turizimii kan gurmeesse naannoo Oromiyaa ta'uu ni beekama. Sirna kabaja kanarratti afyaa'ii caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi sadarkaa itti aanaa pirezidaantii Oromiyaatti qindeessaa kilaastara hawaasummaa obbo Abdul Hakiim Muluu dabalatee keessummoonni biroon argamu ragaan waajjira pirezidaantii naannichaa irraa argame ni mul'isa. Egaa oduun har'aaf qabnu xumurameera. Yaadas ta'e qeeqa qabdan kan nuuf laachuu dandeettan ta'uu ibsaa nagaa fi jaalalli bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u jecha filannoon keessan yeroo maraa miidiyaa keessan OMS haa ta'uun dhaamsa keenya horaa bulaa.